Kiristaanonni bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan baga Waaqayyoon ayyaana ifa fannoosaa kan bara 2016 nagaan isin ga'e jenna. Kun qophii addaa waldaan duuka bootaa ayyaana ifa fannoo kan bara 2016 sababeeffachuudhaan addabaabayitti kabajuudhaaf qopheessedha. Bara kakuu duraa keessa Ayihudoonni namoota yakka hojjetan fannoo irratti fannisuun adabu turani. Haa ta'u malee bara kakuu haaraatti garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuun garbummaa seexanaa jalaa bilisa nu baasuuf jecha fannoo adabbii yakkamtoota ture kanarratti fannifamuudhaan dhiiga isaan qulqulleessee jira. Maarree waldaan duuka bootaas ayyaana fannoo kan bara 2016 kana kabajuudhaaf gurmuudhaan faaruudhaan gara addabaabayii masqalaatti imalaa jira. Faaruu sin afeerree walitti deebina. Waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa. Waa'ee keenimaa gochaa keenimaa gaarummaa keenimaa. Yaa Yesuus isa jaalatamaa. Amanu'eel fayyisaa ilma namaa. Yaa Yesuus isa jaalatamaa. Amanu'eel fayyisaa ilma namaa. Gotcha!
walitti deebineerra daawwattoota keenya ayyaanota lamaan manni kiristaanaa keenya ayyaana addabaabaayii jechuun kabaju keessaa tokko ayyaana fannooti. Ayyaanni fannoo kun maaliif kabajama? Daakuun Dooktar Katamaa Ijaaraa na cinatti argamu isaan waliin turtii gabaabaa goona. Seenaan ayyaana fannoo kun eessaa dhufe? Maaliif kabaji manni kiristaanaa keenya? Tole ulfaadhaa jalqaba irratti Waaqayyo Gooftaan naga guyyaa kanaan nu ga'e jecha uummanni kiristaanaa biyya keessas biyya alaas jirtan baga ayyaana ifa fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha. Egaa seenaa kabaja ayyaana masqalaatti gaafa gallu seenaan isaa baay'ee dheeraadha namni kamuu akkuma beeku. Gabaabsuudhaaf garuu Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina ilma namaatiif hawwee samiidhaati gara biyya lafaatti dhufe kan inni raawwate fannoo irratti fannifamuudhaani akkuma Gooftaan dubbate fayyisaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 33 fi 3 addunyaarra deemee eega barsiisee eega lallabe waan fayyina ilma namaatiif ta'u hundumaa eega raawwate booddee aarsaa isa dhumaa wareegamummaa isa dhumaa fannoo irratti kaffalee kanumarraa ka'uudhaan fannoon Gooftaa inni dhiigni Waaqayyoo irratti dhangala'e inni Gooftaan irratti fannifame inni fayyina ittiin raawwate suni eebbifamaa qulqulluu waan ta'eef ilmaan namaatiif fayyina garaagaraa raawwachaa tureera. Du'aan akka ka'u godheera, dhukkubsaan akka fayyisu godheera. Kanatti inaafuudhaan ammoo warri fayyisummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin amanne warri kiristaanummaa hin jaallanne gantoota kan ta'an Yihudoonni fannoon Gooftaa kun fayyina waan raawwateef amantootaaf waan fayyina ta'eef amantootaaf waan humna ta'eef fannoon kun akka awwaalamu godhanii waggaa 300 ol fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos awwaalamee dagataan irratti gatamee tulluu guddaa gaara eega ta'ee booddee mootittiin Ileeni jedhamtu Waaqayyoon waan jaallattuuf Waaqayyoon waan amanattuuf Waaqayyoodhaaf wareegdennis maalinni fannoo Gooftaa barbaaddee arguudhaaf isa awwaalame kana baasuudhaaf Waaqayyoodhaaf waadaa galtee bara ilmi ishee Qonxisxinoos bara mootii ta'etti carraa kana argattee guyyaa har'aatti kan inni yaadatamaa jiru fannoo Gooftaa isa waggaa 300 oliif awwaalame kana arguudhaaf guyyaa itti lafa yookaan immoo bakka tulluu gataa sana qotuun guyyaa itti jalqabeedha. Tulluun irratti ijaarame waan ta'eef isa keessaa bakka isaa barbaadanii fannoo Gooftaa argachuun ulfaataa waan ta'eef hayyuu biyya sanaa kan ta'e wajjin mari'attee fannoon Gooftaa mul'achuu kan danda'u eeyyama Waaqayyoo eeyyama Gooftaatiin waan ta'eef bakka sanatti ixaana baay'ee aarsi muka jiidhaa gubiitii aarri muka sanaa aarri ixaana sanaa bakka fannoon Gooftaa jiru sitti argisiisaa jedhee beekan sun yookaan immoo hayyuun sun eega gorsee booddee haaluma sanaan guyyaa har'aa waan jedhame kana raawwattee fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos bakka itti awwaalame sana aarri ixaanaa sun argisiisuudhaan fannoo Gooftaa baasuudhaaf guyyaa itti lafa qotuun jalqabeedha. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyatti ayyaanni kun damaraa yookaan immoo gubaa jedhama. Sirna garaagaraatiin kabajama. Sirnoota kana keessaa inni guddaan galata faarfannaadha, ililleedha. Kanaaf kiristaanonni bakkuma jiran hundumattiyyuu ayyaana kana gammachuudhaan faarfachuudhaan fannoon argame jechuudhaan Waaqayyo Gooftaa galateeffachaa ayyaana kana kabajatu jechuudha. Tole mee Dooktar yeroo baay'ee manni kiristaanaa keenya sirna kadhannaa ishee keessatti fannoon fayyisaa keenya fannoon furaa lubbuu keenyaati jettee kadhatti. Mee kun maaliif jedhama? Maalirraa kan ka'edha fannoon fayyisaa keenya kan jedhamu? Iccitiinsaa maalidha? Egaa dhugumayyuu fannoon qorichaa, fannoon fayyisaadha, fannoon furaadha, fannoon fayyina lubbuu keenyatti jennee kadhan. Maaliif akkas jedhama? Furaanoo, beenyanoo kan immoo beezaa kan jedhamu Waaqayyoodha malee fannoon akkamitti akkas jedhama jedhamee namoonni garaagaraa gaafii gaafachuu danda'u. Egaa kun hojii fayyisummaa Waaqayyoo hubachuu dadhabuurraati.
fayyisummaan waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos samiidhaati gara biyya lafaatti gaafa dhufu waan lafarra jiruun ilma namaa fayyise uumama harka isaatiin uume waan inni ganama tolche sana uumama harka isaa keessa waan garagaraa filatee waan garagaraa qulqulleessee wantoota qulqullaan filataman kanaan immoo fayyina ilma namaatiif raawwate waaqayyo gooftaan bishaanitti fayyadameera waaqayyo gooftaan daabbootti fayyadameera waaqayyo gooftaan qurxummiitti fayyadameera waaqayyo gooftaan mukatti fayyadameera mukni kun immoo muka fannoo jedhama yookaan immoo isa masqal jennee kan waamnu kanadha. Egaa wantoota fayyinitti raawwatame keessaa fannoon kun isa guddaa fi isa hangafaadha. Hangafa ulfaataa fannoo jennee maqaa isaa waamna. Kanaafi fannoon beenyaa keenya yookaan immoo furaa keenyadha kan jennu maaliifi waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos hojii fayyisummaa beenyaa ta'uusaa kan irratti raawwate fannoo irratti waan ta'eef. Kanaafi bar kitaaba qulqulluu keessaa gaafa laallu Qolaasiis boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraati gaafa dubbisnu waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos isa abboommiidhaan nurratti barreeffama yookaan immoo xaalayaa idaa xaalayaa du'aa sana fannoodhaan barbadeesseera jedheetu kan nu barreeffame. Kanaaf fannooni waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos irratti fannifamee foon isaa irratti kukkutee dhiiga isaa irratti dhangalaasee akka beenyaa nuu ta'u akka fayyaa nuu ta'u waan nuu kenneefi መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል መድኃኒታችን ነው ጀነቲ ከደና ጎኑ ከናፍዩ መስቀል ወከንም ፈኖን ዋቀ ዋንተ ኤፍሚቲ ዋቀዮቱ ሆጂሳ ይረትራወቴ ዋቀዮቱ ቁልቁሌስ ዋቀዮቱ ከበጀ ዋቀዮቱ ሜሻሳ ጎዳቴ akkasirna mana kiristaanaa keenyatti immoo waan waaqayyoon kabaje ni kabajna waan waaqayyoon ulfina kenneef ni qulqulleessina yookaan immoo waan inni qulqulleesse qulqullina laannaaf jechuudha. Kabaja waaqayyo gooftaan fannoodhaaf kenne isaaf laanna malee fannoon mukadha garuu muka qulqullaa muka humna qabu muka hojii waaqayyo irratti mul'ate waan ta'eef kanaaf akkas jennee kadhannaa jechuudha. Tole mee manni kiristaanaa keenya sagadii Yesuus Kiristoos waaqa keenyaaf hin mala sagadi ala keenya qulqulleetti dubroo maariyaaf hin mala sagarni fannoo Kiristoos irratti fannifameef hin mala jette kadhatti fannoodhaaf sagaduun sirrii miti jedhanii qaamoleen qeeqan immoo jiru sagadi manni kiristaanaa fannoof haa ta'u jettu kun sagadi akkamiiti? Kunis maalirraa maddaa saganni maalinni kan jedhu jalqaba baruu barbaachisa. Saganni mallattoo kabajaati waan kabaju tokkoof gajjettee qoommaatee sagadda fannoodhaafis kan goonu saganni kan kabajaati. malee kan waaqe akka sirna mana kiristaanaatti saganni gosa lama jira tokko sagada waaqessuuti kan waaqummaati inni waaqayyo duwwaadhaaf laatama gooftaa duwwaadha uumaa duwwaa sillaasee duwwaadhaaf laatama saganni kabajaa immoo jira qulqullootaaf kan laannu dubroo maaramiidhaaf kan laannu ergamootaaf kan laannu wareegamtootaaf kan laannu dabalee fannoo gooftaa kan laannu saganni kabajaa immoo jira maaliif sagannaaf yoo jenne faarfannaa daawit boqonnaa 132 lakkoofsa 7 gaafa dubbisnu maal jedha gara bakka bultoo keetti nan seenaa bakka miilli kee dhaabbatetti nan sagadaa jedha. Egaa bakka miilli waaqayyo dhaabbate jechuun maal jechuudha? Waaqayyo gooftaan eessa dhaabbate lafa kanarraati? Hiikaa of danda'e qaba. Fannoo irra gooftaan kan dhaabbate miila isaa lamaaniin mismaaraan rukutamee harka isaa bal'isee laphee isaa mismaaraan waraanamee Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhaman mismaara shanan sanaan kan inni waraanamee irratti dhiiga isaa kan dhangalaase kabaja isaa kan agarsiise fannoo isaarra waan dhaabbateefi bakka gooftaan dhaabbateef immoo sagaduun ni mala qulqulluun daawit waan jedheefi fannoon kun kabajaadha. Fannoon kun bakka waaqayyo gooftaan irratti fannifame bakka dhiigi isaa irratti bu'e waan ta'eefi saganni isaaf mala. Saganni maali? Saganni kabajaa. Dooktar yaada lulaataniif isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa ayyaana gaarii. Daawwattoota keenya egaa waldaan duuka bootaa akkuma argitan kana gurmuudhaan ta'uudhaan faaruudhaan waaqayyoon galateeffachaa gara addabaabaayii masqalaatti imalaa jira. Faaruu sin afeerree walitti deebinaa eessayyuu hin deeminaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Hey,
Tole mee obboleessa keenya ayyaana fannoo waldaanduu qabootaa kabajaa jiru irratti si argine mee maqaa kee beeksisaa akka dhuftu nutti. Diyaaqoon Fiqiruu Mulaatuun jedhama. Finfinneen jiraadha yeroo kanatti. Akka kiristaana tokkootti fannoon siif maali akkamitti ibsita? Fannoon masqal isa jedhan afaan Ingiliffaan kiroos isa jedhan sana yoo ta'u innis meeshaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee fayyina jireenya bara baraa nuuf kennedha jechuudha. Dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa kukkutee wareegama manan jedhamne irratti kaffalee ittiin nu fayyise waan ta'eef meeshaa yookaan meeshaa fayyina keenya mallattoo asxaa fayyina keenyaati jechuudha fannoon. Maqaan kee Roozaa Hiluun jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Burraayyuu. Fannoon siif maali akka kiristaana tokkootti? Fannoon mallattoo bilisummaa keenyaadha. Kana jechuun immoo Waaqayyo keenya garbummaa jala fannoo kanaanidha kan garbummaa jala nu baase. Fannoon fayyina keenyadha, bilisummaa keenyadha jedheetanii fudhadhaan. Ayyaanni fannoo maal jechuudha siif? Ayyaana fannoo jechuun akkuma jedhe fayyina keenya yaadachuu, fayyina keenya gammachuu isaarra deddeebinee yaadachuu, wareegama gooftaan keenya jaalalanii nu argisiise immoo irra deddeebinee yaadachuu jechuudha. Adaduma ayyaana fannoo kabajnu waa'ee fannifamuu isaa yaadannaa, waa'ee dubbii fayyinaa yaadannaa, waa'ee nuuf jecha qoraattii gonfoo qoraattii mataatti baachuusaa, waa'ee yoodotaa reebamuusaa, waa'ee dhiigisaa dhangala'uusaa, waa'ee foon isaa ciccituusaa, waa'ee nuuf jecha du'uusaa, waa'ee gatii guddaa ammanan jedhamne nuuf jedhee kaffalee jaalala guddaa nu argisiise waa'ee yaadannuu fi fannoo ayyaana asxaa keenyaa kabajuun hiika guddaa akkasii qaba jechuudha. Kanaaf waggaa waggaan kan kabajnu kan irra deddeebinee of haaresinu akka kiristaanotaatti laphee keenyatti ofitti deddeebinee himuun nuufis dubbii fayyinaa waan ta'eef dubbiin fannoo dubbii fayyina keenyaa waan ta'eef kana jecha ayyaaneffanna jechuudha. Ayyaanni fannoo kiristaanota tokkoo fi fannoon fayyina keenya erga jenneeti fayyina keenya sana kan ittiin ayyaaneffannudha. Keessumaa waa'ee fannoo gaafa yaadannu fannoon jechuun kan ittiin fayyine jenneerra. Fayyinni sun kan dhufe garuu feestivaalii yookiin immoo gammachuu addaatiin dhufe miti. Gadda keessa darbee dhufe, reebamuu gooftaa keessa darbee dhufe, gidiraasaa keessa darbee dhufe, dhiigasaa cobsuusaa keessa darbee dhufe, foonsaa bututuu keessa darbee dhufe. Karaa inni gidiraa keessa darbee dhufe kana nuun immoo ittiin gammadaa, ittiin boqodhaa, garbummaa daabiloos jalaa kan bilisatti hin baatani jedhee gammachuun fannoo irratti nuuf labse kana kan ittiin gammannudha jechuudha. Gammachuu kana gaafa yaannu garuu gidiraa gooftaa dagachuun nurra jiraatu jechuudha. Gammachuu fannoodhaan arganne kanaaf ayyaana isaa haa kabajnu iyyuu malee yeroo ayyaana fannoo kanaa kabajnu dhiiga inni fannoo irratti coccobse sana yaadachuun nurra jiraata jechuudha. Fannoo irratti dhiiga akkamiitu cobe? Dhiigni cobe sun anaaf jedhee dhiiga cobeedha. Gidiraan ittiin fannoon kun dhufee anaaf fayyina naaf laate akkaataan itti fannoon kun dhufee anaaf gammachuu naaf ta'e kuni qormaata guddaa keessa darbeetidha jennee yaadachuun nurra jiraata jechuudha. Gooftaan keenya gara qaraaniyooti yeroo achi ol ba'utti ashawaa gubaarra taa'e jedha kitaabni. Ashawaa gubaarra taa'e kan abboonni gaafa dinqisiifatanii yaa mootii samiif lafaa ati teessoo ulfinaarra taa'uun kan siif malu akkamittiin ashawaa gubaarra teessee ati gonfoon mootummaa siif kaawwamuun osoo irra jiru akkamittiin gonfoo qoraattii siif kaa'anii ati ofii keetii fi mootii bara baraa taatee osoo jirtu akkamittiin fannoo irratti achi ol si baasanii jedhaniitu dinqisiifatu jechuudha. Dinqisiifannaan kun dinqisiifannaa waaqummaati. Obsi kun obsa waaqummaati. Garafama inni nuuf garafame reebichi inni nuuf reebame kun nama ta'ee dadhabee osoo hin taane nuuf jecha nama ta'ee gadoof qabee kasoominaan
fayyina nuuf laachuudhaaf jecha gidiraa inni arge sana waan ta'eef gidiraa inni jaalalaan fudhate sana nutis walii keenyaaf obboloota keenyaaf jecha jaalalaan gidiraa fudhannee gara jireenya bara baraatti daandiin geessitu daandii ishee kanadha. Daandii ishee gidiraa keessa darbine jaalalaan gidiraa fudhannee gara gidiraa sana immoo gara jireenyaatti karaatti nuu ce'amtu daandii fannooti jennee yaadachaa kan nuti ayyaana fannoo kana gammachuudhaan kabajnudha jechuudha. Ayyaanota kana gaa wantoota lamaan kana dagachuu hin qabnu jedheera. Gammachuu fi gadda kana dagachuu hin qabnu. Yeroo gooftaan fannoo irratti reebamaa ture gadda dubroo maaramiin gaddite dagachuu hin qabnu. Namoonni gidiraa keessa jiran, namoonni rakkina keessa jiran gadda isaan gaddan dagachuu hin qabnu. Akkasumas immoo yeroo gooftaan fannoo irra turetti yeroo gooftaan fannoo irra ture sanatti dubroon maariyaamiif duuka bu'oonni gadda keessa turanii Addaam immoo gammachuu keessa ture. Addaamiif raajonni Si'ool keessatti rakkataa turan immoo gammachuu keessa turan jechuudha. Kana keessatti jireenyota gaddaaf gammachuu sana keessa wal bira qabnee akka kiristaanotaatti gaafa laallu ayyaana fannoo kana gaafa kabajnu warra gaddan wajjin gadduu akka qabnu, warra gammadanii wajjin immoo gammaduu akka qabnuu fi gammachuun nuti arganne kun gadda sana keessa darbee kan dhufe waan ta'eef gammachuun keenya kun kan xumuraa akka nuuf ta'uuf waa'ee dhiiga fannoo irratti cophe sana waa'ee foon fannoo irratti murame sana yaadachaa sanaanis waloomaa jaalalaan waloomaa kan ittiin kabajnudha waan ta'eef ayyaana kana akkaataa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha.
Gammachuu akkamitti dhaga'ameera? Ani amma dhugaa dubbachuudhaaf jennaan ani yeroo jalqabaaf bakka kanatti kan kabajaa jiru. Akkasiinis immoo kabajama jedhee yaadeen beeku. Kanaan dura dhufees hin beeku. Akkasiin kabajama natti fakkaates hin beeku. Garuu immoo barana yeroo dhufu baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Warri fanneen barbaachisoodha nama mana kiristaanaas isaan yookaan mana sagadaa isaanii duratti ilaalte kiristaana jedhee kan of waamu fannoonuma qabu. Akka keenya mormatti godhachuu dhiisuu danda'u yookaan akka keenya lubi isaanii qabachuu dhiisuu danda'a garuu mana sagadaa isaanii keessa fannoon jira inumatti amanu jedhee yaada. Ammoo nuyi waan keessa keenyatti waan laphee keenyatti amannu dubbii fayyina keessa keenya laphee keenyatti amannu ol baafnee morma keenyatti yoo hidhanne lallaba jechuudha kun mataan isaa. Waa'ee fannifamuusaa waa'ee olaa qaraanii ol lallaba waan ta'eef fannoon barbaachisaadha yaadatamuu qaba. Asxaa keenya alaabaa ol kaaftee mul'ista jechuudha. Alaabaan carqii ta'uu danda'a uffata adda addaa irraa hojjetamuu danda'a. Garuu hiika alaabaa sana irra jiruutti namni alaabaa akka mirmirsu godha jechuudha. Fannoonis muka jechuu dandeessa. Ammoo muka eebbifameedha. Kanaaf fannoo kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee nu fayyise asxaa keenya mallattoo eenyummaa keenya waan ta'eef ol kaastee mirmirsina. Carraa kanaan fayyadamee manni kiristaanaa yookaan kiristaanonni alaabaa biraan qaban asxaa biraan qaban asxaan isaanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Yesuus Phaawulos akkuma jedhe nuti kan isa fannifame Yesuus Kiristoosin lallabna akkuma jedhe gaafa maqaa fannoo dhoofnu Yesuus Kiristoosin lallabna jechuudha. Gaafa maqaa fannoo dhoofnu fayyina keenya yaadanna jechuudha. Gaafa maqaa fannoo dhoofnu wareegama nu kaffale yaadanna. Yesuusin lallabaa deemu waan ta'eef fannoo godhachuun waan Yesuus nu ooletti illee yaanutti hin qaanofnu jechuudha. Fannoo gooftaatti illee yaanu mormattis ni dhanna harkattis hin baanna akka lubaatti mana kiristaanaa mana sagadaattis hin kaawwanna bakka mana keenya mana sagadaa keessattis mana bakka kadhannaa keenyattis hin kaawwanna fannoon bakki inni dhibe jiraachuu hin qabu jechuudha akka kiristaana tokkotti. Iddoo hundumaatti fannoon nurraa adda ba'uu hin qabu. Because waan hundumtuu fannoodhaan nu argame jechuudha. Jaalalli gooftaa kan inni raawwate fannoo irratti. Wareegamni guddaan kan kaffalame fannoo irratti. Kanaaf fannoo irraanfachuu jechuun Yesuus Kiristoos oolmaan nuuf oole gatiin nu kaffale irraanfachuu jechuu waan ta'eef sana immoo kiristaanni irraanfate kiristaana jedhamee yaadamuu waamamuus hin danda'u jechuudha. Kanuma jedha. Tole mi'a akka dargaggeessa tokkootti qormaati mana kiristaanaa keenya irratti kallattii garaagaraan baay'ataa waan jiruuf dammaqee amantii isaa hubannoodhaan lafa gaafatamutti deebisuu danda'u akka danda'utti hubannoodhaan akkamiin amantaa isaa kanatti jabaachuu qabeetta maal dhaamtame dargaggeessa Oromoo Ortodoksii amma jiruuf. Dhugaadha kan kaastee ortodoksii ta'anii Oromoo ta'uun yeroo itti qormaata ta'aa dhufetu jira jechuudha bara kanatti keessattuu bara kana keessatti jechuudha. Amantiin akka seeraatti sabaan dhiigaan lafaan lagaan naman qoodu ammoo haala siyaasni dhiibbaa siyaasni geesserraan kan ka'e Oromoo ta'anii ortodoksii akka fedhanitti hordofuun qormaata alaas qormaata keessaas qaba. Qormaanni keessa namoonni afaan Oromootiin akka ittiin tajaajilamne akka itti barumsa gahaan arganne akka itti dubbii fayyinaan barannee barbaadan gufuu ta'an jiru sababa garaagaraatiif. Kun maaliif sababa qarshii isaaniitiif jedhanii yaada sababa siyaasaatiin ta'uu danda'a sababa jibba adda addaa hinaaffaa adda addaan ta'uu danda'a jechuudha. Wangeelli kan jedhu qomoo hundumaatiin afaan saba hundumaatiin akka barsiifamu addunyaa hundumaatti akka lallabamu ajaja jechuudha wangeelli. Bartoonni illee Yerusaalem irraa ka'anii addunyaa hunda ga'an afaan adda addaa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa bu'aa hafuura qulqulluu kenneefi deemanii addunyaatti lallaban jechuudha. Isa kana faallaa kanaa kan hojjetan mana kiristaanaa keenya keessa jiru jechuudha. Abboota ta'uu danda'u tajaajiltoota danda'u amantoota namoota adda addaa manni kiristaanaa yemmuu baattus namoonni mana kiristaanaatti keessa jiran garuu dhiibbaa akkasii geggeessaa jiru jechuudha. Qormaanni keessaa isa kana. Alaa immoo Oromoo fi Ortodoksii adda dhiiluuf hojiin hojjetamu jira jechuudha. Amantii alagaa godhanii amantii saba tokko godhanii ilaaluun ilaalchi dogoggoraa akkasii keessattuu namoota siyaasessitoota Oromoo biratti ni mul'ata jechuudha. Amantiin saban qabu amantiin siyaasa hordofu amantiin biyyoolessa qofaa otoo hin ta'in akka addunyaalessaadha intarnaashinaaliidha idila addunyaadha amantiin jechuudha. Isa lafarraa irra darbee isa waaqarraa isa samiirraadha jechuudha dhimmi amantii. Kanaaf amantii saba tokkotti maxxansuun wallaalummaadha kun jechuudha. Ortodoksiin Itoophiyaa keessa qofaan jiru addunyaa guutummaarra jira. Gibxi jira, Armeen jira, Siiriyaa jira.
Dogmaaf qannoonaan adda baanu malee immoo Raashaa keessa jira, Giriikiin jira. Ortodoksiin amantii har'aa otoo hin taane amantii gooftaa Yesuus Kiristoos hundeessee duuka boonni immoo harkaa fuudhaniin maleessa amantii Itoophiyaa keessatti uumames jalqabe kalaqame miti jechuudha. So akka waan amantii Itoophiyaa keessatti kalaqameetti ilaalanii amantii Oromoo miti amantii Abaluuti jedhanii namoonni olola sobaa oofanii hojii siyaasaa ittiin hojjetatan ni jiru. Warroonni amantoonni biraas immoo akka waan amantii biraa ta'e amantii saba biraa jedhanii dhaadheessanii wangeela barsiisu dubbii sagalee Waaqayyoon amansiisuu yoo dadhaban siyaasaan amantoota hordoftoota amantii Ortodoksii kana bataskaana keessa yaasuu yerootti akka tarsiimoo yookaan istiraateejiitti fayyadamantu jira jechuudha. Qorumsa lama kana lamaan hubatee egaa dargaggeessa Oromoo tokkoffaa of beekuu qaba amantii isaatiin jechuudha. Amantii isaa sirriitti barachuu qaba. Waan amantii isaa jedhu waan jettee Ortodoksiin amantu dogmaa qannoonaa naamusa mana kiristaanaa sirriitti beekuu qaba hubachuu qaba. Isa beekee immoo lallabuuf dabarsuuf hubachiisuuf qaba jechuudha. Gaaffii gaafatamuuf deebii kennuu qaba. Gaaffiif deebii kennuu qofa osoo hin taane gaafachuufis qophaa'uu qaba jechuudha. Ortodoksiinis gaaffii baay'ee gaafachuu dandeessa jechuudha. Qaama biraallee gaafatee maaliif akkas goote gaafatee deebii gaa isaaniirraallee eeguu qabaa jechuudha. Tokko kana lammata Oromummaa isaas jabeessee qabachuu qaba jechuudha. Oromummaan dhimma sanyii lafarraati. Cubbuun qabu badhaasa Waaqaati. Waaqatu ittiin nu badhaasa. Jaallannee Oromoo taanee nu mamne inni Oromoo inni Amaara ta'es jaallatee Amaara hin taane inni Tigrawaay ta'es inni Sidaama ta'es inni Walaayittaa ta'es jaallatee akkas hin taane fedha Waaqayyooti jechuudha. So Oromummaa keenya hin jaallannaa fedha kenna Waaqayyoo waan ta'eef kenna Waaqayyoo ta'uusaa hubatee Oromummaa isaas jabeessee qabachuu qaba. Oromummaan maali? Afaansaa, aadaasaa, eenyummaasaa akkaataa waliin jireenya hawaasummaa isaa jabeessee tikfachuu qaba. Qaama kana ceephaa'us qaama kana keeku duras dhaabachuu qaba jechuudha. Bifa kana lamaan walitti hidhee deemsisuu qaba. Tokko qabee tokko gadhiisa taanaan faayidaan qabu jechuudha. So lamaan isaa wal faana geessuu qaba. Irra caalaatti immoo amantiin dhimma fayyina dhimma jireenya bara baraa waan ta'eef Oromummaa kana qofa immoo qabannee immoo amantii daganna sababa Oromummaa qofa inni leellisuudhaan amantii irraa baana ta'an immoo jireenya bara baraa dhabne jechuudha. Jireenya bara baraa dhabuun immoo nuuf hin malu. Biyya lafaarra waggaa muraasa kan jiraannu bara baraan jiraanna samiirra immoo waan ta'eef isas yaadachaa kan hubannoo keessa galchee socho'uu qaba dargaggeessa Oromoo jechuudha. Obboleessa keenya yeroo lolteef si galateeffannaa galatoom. Ulfaadhaa isinillee hojii bareedaa hojjetaa jirtan itti fufaa jabaadhaa. Tole daawwattoota keenya imalli keenya gara dabaabaayii masqalaatti gochaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Amma dabaabaayii masqalaa seenuudhaaf itti dhiyaannee jirra. Taateewwan achi jiranis kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Tole daawwattoota keenya walitti deebineerra kun qophii addaa waldaan duukaa bootaa ayyaana fannoo kan bara 2016 sababeeffachuudhaan isinii qopheessee isin biraan gahaa jirudha. Lubni biqilaan na cinatti argamu. Isaan waliin immoo turtii gabaabaa goonaa itti dhiyaadhaa. Mee abbaa keenya fannoon maali? Maaliif kabajji manni kiristaanaa keenya? Manni kiristaanaa keenya bu'uurri ishee dhiiga Kiristoosiin kan hundooftedha. Dhiigni Kiristoos immoo kan inni irratti dhangala'e fannoo isaa irrattidha. Sicha kanaaf abbaan keenya qulqullichi Phaawulos yeroo bal'inaan nuuf ibsu tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 1:18 irratti baay'een isaanii fannoodhaaf diina ta'anii ni deddeebi'u. Fannoo Yesuus Kiristoosii kan hin jaallanne fannoo Yesuus Kiristoosiifis diina ta'anii kan deddeebi'an baay'een isaanii ni jiru. Kanaatiif Kiristoosiin erga jaallanne fannoo isaa maaliif jibbina? Fannoo isaa irratti fannifamee dhiiga isaa irratti dhangalaasee fayyina nuuf laate garbummaa diinaa jalaa bittaa seexanaa jalaatti kan nu baase guyyaa gaaf jimaataa beela'ee dheebotee reebamee mallattoo fayyinaa nuuf kenne fannoo isaati waan ta'eedhaaf fannoo isaatiif nuti kan dhungannu kan kabajnu waaqadha waan ta'eef osoo hin taane dhiigni isaa waan irratti dhangala'eedhaaf saboota kiristaanaa hundaaf immoo mallattoo fayyinaa waan ta'eedhaaf mallattoo fayyinaa godhee waan nuuf kenneedhaaf kan fannoo isaa kabajnu. Sagarni fannoof hin mala
qaamonni shakkitoonni tokko immoo fannoodhaaf sagadiin maluu jedhu. Sakan abbaan keenya qulqullichi Daawit dursee dubbateera. Bakka ejjennaa keetti lafa ejjeta keetti saganni siif ni taa'eera. Kun immoo bakka ejjennaa isaa qofa osoo hin taane bakka itti dhiigni isaa dhangala'e. Bakka inni irratti fannoo irratti fannifamee dhiigni isaa dhangala'e waan ta'eedhaaf saganni kabajaa fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos ni ta'a. Saganni mana kiristaanaa keessatti bakka lamatti sagada waaqummaadhaaf sagada kabajaa yookiis immoo sagada kennaa. Kanaatiif nuti ijoollee tawaahidoo kan taane fannoo isaatiif kan nuti sagannu sagada waaqummaa osoo hin taane sagada kabajaadha. Tole abbaa keenya loon attaniif sin galateeffannaa ulfaadha. Ulfaadha isinillee. Daawwattoota keenya imala keenya biiroo muummichaa waldaa duukaa bootaarraa kaasuudhaan hanga addabaabaayii masqalaatti taasisaa turre xumurree jirra. Amma kan argamnu bakka damaraatti kanatti aansuudhaan faaruu warabii ayyaana fannoo irratti xiyyeeffatu kutaan faaruu waldaa duukaa bootaa nuu dhiyeessu.
lafa waltajjii jiru laata? Silkii isaa hinaa kennu. Galii OBN galii OBN
Hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Hallelujah, Hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Hallelujah, hallelujah, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Fano Sangupta Dukana Ise, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Fano Sangupta Dukana Ise, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise. Fano Sangupta Dukana Ise, Fano Sangupta Dukana Ise. Adunya hunda itene fayise, adunya hunda itene bise, ye adunya hunda itene fayise, adunya hunda. Fano Sangupta Fayina, Fano Sangupta Fayina. Omna fi jabina Kenya, omna fi jabina Kenya, eye omna fi jabina Kenya, omna fi jabina Kenya. Fano Sangupta Fayina, Fano Sangupta Fayina. Omna fi jabina Kenya, omna fi jabina
keenya iyyee humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya fannoon gooftaan nuyi fayyina humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya iyyee humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya fannoon gooftaan nuyi fayyina fannoon gooftaan nuyi fayyina humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya iyyee humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya fannoon gooftaan nuyi fayyina fannoon gooftaan nuyi fayyina humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya iyyee humnaa fi jabina keenya humnaa fi jabina keenya Akanan jero gooftaan nu haa eebbisu. Nu haa eebbisu, nu haa eebbisu. Waaqni keenya nu haa eebbisu. Gooftaan keenya nu haa eebbisu. Jaalalaani, tokkummaani nuuf ta'u akkanaan jirru gooftaan nu haa eebbisu. Akanan jirru durbe nu haa eebbisu. Keenyumaa keenya keenya keenyumaa keenya Mariyaami keenya keenya Yesuus keenya 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 keenyumaa keenya keenyumaa keenya keenyumaa keenya keenya kulloonni keenya nawaahidoon keenya jaalalli keenya tokkummaan keenya jaalalli keenya keenyumaa keenya keenyumaa keenya keenyumaa keenya keenyumaa keenya Mariyaamiin 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 keenya seenu baadhaase Waaqayyo abbaa keenya Mariyaamiin keenya Mariyaamiin keenya haadha dhugaa ishee maqaa ishee jajanna Mariyaamiin keenya Mariyaamiin keenya Mariyaamiin keenya
Atasisu, Amen. Atasisu, Amen.